kana keessatti gantoonni waraana Moosee Bilxiqinnaa targa kennatan hawaasa nagaa irratti saamicha raawwachaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaaf jaalfalmataa lammii. Godina Wallagga Baanaa Giddaa Ayyaanaa Ganda Sirbaa Waddeessaa jedhame waamu keessatti Adoolessa 22/2026 gantoonni waraana Moosee qabsoo waboo gananii diinatti harka kennatan guyyaa gabaanichaa daandii gubbaa ijaajjuun shamarran maqaan isaanii Laliilamuu, Buzee fi Qaaduu jedhamanii fi kanneen biroo lakkoofsaan hedduu ta'an bilbila harkaa qarshii isaan qaban guutummaa guutuutti harkaa fuudhuu jiraattonni gandichaa irraa biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Gantoonni kunneen qabsoo waboo balleessuuf hooggantoota waraanaa fi qaabnoota sirnichaan ergaman hojjechaa akka jiran himanii wabootti fakkeessuuf ammoo akkaataa uffannaa sansaqaa waboo fi rifeensa isaanii osoo irraa hin sirreessin itti dhimma ba'aa akka jiran Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Sirna dableeyyii waraana Bilxiqinnaa umurii qabsoon bilisummaa Oromoo jalqabee kaasee seera waraanummaa idil addunyaa cabsiisuuf shororkeessummaa jalatti waboo kuffisuuf shira garaa garaa hojjechuun dhiigaa fi lafee ijoolleen Oromoo dhiittaa mirga namoomaa impaayirichaa uummata Oromoo irraa kaasuuf gochaa jirutti dhoqqee dhubuuf yoomuu ciisaa akka hin jirreeffatti beekamee jira. Aanaa Nadhii Noonnootti jalleewwan Bilxiqinnaa dargaggoo tokko irratti reebicha raawwachuun hidhaatti darbatan. Bal'ina isaaf jaal amartii Oromoo. Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Nadhii naannootti jalleewwan Bilxiqinnaa dargaggoo tokko irratti reebicha raawwachuun hidhaatti darbachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Ganda Komboshaa jedhamu keessaa dargaggoo maqaan isaa Eliyaas Taammiruu jedhamu torban tokko dura ukkaamsuun reebicha ulfaataa irratti raawwachuun hidhaatti darbachuu jiraattonni gandichaa ONM'tti himaniiru. Dargaggoon kun badii balleesse kan hin qabne yoo ta'u lukkeeleen sirnichaa bilbila kee keessatti suuraa waboo baattee deemta jechuun yakkanii kan hidhan ta'uu ONM jiraattota gandichaa irraa odeeffateera. Aanicha guutummaa keessatti ergamtoonni faashistii PP maqaa adda addaan yakkuun nagaa hawaasaa goolaa kan jiran yoo ta'u erga torban lama as wabootu aanaa keenya seenuuf jedhanii raafama hamaa keessa galuun hawaasa hiraarsaa jiraachuun itti dabaluun ibsa. Aanaa Lataa Sibootti loltoonni Bilxiqinnaa maqaa gibiraan uummata nagaa saamaa jiraachuun beekame. Guutuu gabaasichaaf jaal utubaa qabsoo. Godina Lixa Wallaggaa Aanaa Lataa Sibuu gandootti cufa keessatti loltoonni Bilxiqinnaa maqaa gibiraatiin maallaqa humnaa olii uummata nagaa saamaa jiraachuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa fi foomsanitti murni Bilxiqinnaa gandoota baadiyyaa cufa keessatti loltoota isaa bobbaasuun maqaa gibiraa fi kanneen biroo tarreessuun afaan qawweetti dhimma ba'uun gibira kanaan dura qarshii 18 ture gara qarshii 3,000tti guddisuun saamicha ulfaataa raawwachuun uummata nagaa rakkoo fi gidiraa ulfaataa keessatti kuffisaa jiraachuu jiraattonni himuun namoota maallaqa jedhame kana kaffaluu hin dandeenye immoo reebicha hanga hidhaatti irratti raawwachuun gidiraa akkaan ulfaataaf saaxilaa jiraachuu jiraattonni itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatiif ifoomsanii jiru. Murni Bilxiqinnaa kufaatii diinagdee isa mudatee irraa bayyaannachuuf maqaa garaa garaa tarreessuun tooftaa saamichaa bocachuun loltoota isaa uummata nagaatti bobbaasuun saamicha daangaa hin qabne afaan qawween raawwachiisuun hiyyummaa fi gadadoo keessatti kuffisuun ammeenyummaa daangaa hin qabne raawwachaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Gunaa keessatti loltoonni Bilxiqinnaa manneen qonnaan bultootaa ibiddaan gubanii barbadeessuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef jaal booree addunyaa. Balleessuu fi ajjeesuu malee hawaasaa waan nagaa kan hin yaadne loltoonni Bilxiqinnaa Adoolessa 20/2026 Aanaa Gunaa Gandaree Ambaa iddoo addaa Arbuu jedhamutti manneen qonnaan bultoota nagaa qabeenya guutuu wajjin abiddaan gubanii kan barbadeessan ta'uu jiraattonni ONM'tti himanii jiru. Namoota manneen jalaa gubate keessaa kanneen maqaan Nugee Bashir Qomichaa Godaanaa Amiinaa Jundii Jimmaa Shee Muktaar Amdii Leenjisoo, Muktaar Gandoo Badhaasoo, Zeenabaa Huseen, Kamiilaa Ahmadi Butuchaa, Shamsii Adam, Aliyyi Girshaa Jimaa, Xaa Abdoo Qaasim, Fu'aad Kadir Muhammadii fi Zaalikaa Huseen iddoo kanneen jedhamanidha. Namoonni kunneen yakka dalagan kan hin qabne yoo ta'an loltoonni kunneen akkuma bartee isaanii qe'ee fi qabeenya Oromoo mancaasuuf jecha maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhu da'oo godhachuun qe'ee fi qabeenya hawaasa kanaa oneessuun hawaasa harka duwwaatti hambisanii jiraachuu jiraattonni dabalataan ifoomsanii jiru. Diroonni Yuukireen naannoo Seent Piitersbarg keessatti ibidda mana kuusaatti kaase. Gabaasa qindaa'eef jaal irbuu dhugaa. Dirooniin Yuukireen jimaata ganama mana kuusaa naannoo Seent Piitersbarg jiru rukutanii ibidda kaasuun magaalaa seena qabeettii kana irratti aarii akka dhangala'u taasisu qondaaltonni biyya keessaa fi riippoortarri AFP himanii jiru. Kiif torbanneen darban keessa haleellaa diroonii fageenya dheeraa iddoowwan anniisaa waraanaa fi loojistikii Raashiyaa irratti raawwatamu cimsuudhaan Seent Piitersbarg irratti xiyyeeffatteetti
miidiyaaleen biyya keessaa tarkaanfiin kun manneen kuusaa dhaabbata daldala onlaayinii Raashiyaa Wiilberis irratti kan xiyyeeffate ta'uu kan gabaasan yoo ta'u, dhaabbatichi manneen kuusaa magaalattii keessa jiran 2 yeroodhaaf hojii dhaabuu isaanii ibsuun ibsa dabalataa osoo hin kennin. Gabaasaan AFP tokko gamoolee ol ka'uu irratti aarri halluu diimaa qabu gara samii ganamaatti ol ka'u arge. Seent Piitersberg xiyyaara nama maleessa waraanaaf ooluun haleellaa keessa galte. Haleellaan kun dhaabbilee bu'uuraalee misoomaa siivilii rukute jechuun bulchaan Aleksaandar Beeglaaf miidiyaa hawaasaa irratti dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis yeroo ammaa kana bu'aa kana furuuf tattaaffiin taasifamaa jira jechuun dabalaniiru. Osoo bal'inaan hin ibsine haleellaan Yuukireen torban darbe keessa iddoowwan Wiilbiraayis hedduu rukutee jira. Kanneen Moskoo tajaajilan dabalateeti. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskiin akka jedhanitti dhaabbatichi meeshaalee waraanaa qoqqobbii irra kaa'amaniif qaamolee akka kuufatuu fi ergu taasisanidha. Kiiv duula ishee qoqqobbii fageenya dheeraa jechuun waamti. Haleellaan kun Raashiyaan halkan diroonii fi misaayilaan magaalota ishee irratti dhukaasuuf haaloo ba'uu sirrii ta'uu dubbatti. Aanaa Tolee keessatti waraanni PP barataa yuunivarsiitii tokko ajjeesan. Gabaasa guutuuf Jaal Amartii Oromoo. Godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa Tolee keessatti waraanni garboomfataa faashistii Bilxiginnaa barataa yuunivarsiitii tokko ajjeesuu isaanii jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gareen booji'amtoota ilaalcha sirna darbee ilmaan Oromoo irratti guyyuun duguuggaa sanyii raawwachaa jiran kunis magaalaa Baatuu keessatti adoolessa 23 2026 galgala keessaa sa'aatii tokko irratti barataa yuunivarsiitii boqonnaaf maatii bira jiru ajjeesuu isaanii jiraattonni magaalichaa ONM'if ifoomsaniiru. Akka keessa beektonni magaalichaa tokko yaada isaanii ONM'if qoodanitti barataa yuunivarsiitii Haramayyaa waggaa 3ffaa damee barnoota bulchiinsaa yookaan manaajimentii barachaa kan ture maqaan isaa Baqqalaa Kaasaayee Abbabaa kan jedhamu sa'aatii eerame sanatti magaalicha keessaa gara mana maatii isaatti utuu galaa jiru loltoonni faashistii Abiyyi Ahimad dhiiga ilmaan Oromoo qulqulluu dhangalaasuu araada kan taasifatan kun sababa tokko malee itti dhukaasuun akka ajjeesan himu. Barataan shiftoota Bilxiginnaan ajjeefame barnoota isaa waggaa 3ffaa xumuruun baatii waxabajjii keessa gara maatii isaatti akka gale maddeen biroon himu. Barnoota isaa alatti tuttuqqii siyaasaa akkasumas hariiroo oboo waliin akka hin qabnes itti dabaluun maddeen sun ibsaniiru. Murni Bilxiginnaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti daa'imman irraa kaasee haga maanguddoota buleeyyii fi hayyoota Oromoo ta'an namoota baratanii qaroo sabichaa fi abdii egeree Oromiyaa ta'an irratti tarsiimoo ajjechaa baafachuun hidhattoota lafoo fi humna qilleensaa kanneen akka diroonii, jeettii fi helikoophtaraa fayyadamuun duguuggaa sanyii raawwachaa turuun isaanii haqa lafa jiru ta'uu ibsameera. Aanaa Jimmaa Gannatii keessatti ergamtoonni Bilxiginnaa hawaasa nagaa dirqamaa yaasuun hojii dhuunfaa isaanii hojjechiifachaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaaf Jaal Wabii Biyyaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Gannatii ganda guddattuu Jimmaa keessatti qeeliin maafiyaa PP torban kana guutummaa hawaasa gandichaa cufa dirqamaan yaasuun lafa milishotaa fi kaadiroota PP qochisiisaa fi hojii humnaa garaagaraa hojjechiisaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni himanitti milishoonni sirnichaa qonnaan bultoonni gandichaa hojii dhuunfaa isaanii akka hin hojjetanii dhorkuun lafa dhuunfaa isaanii qochisiifachuu irra darbanii dallaaloon isaaniillee afaan qawween doorsanii ijaarsifachaa jiraachuu dubbatu. Kana malees gochi abbaa hirrummaa kun haga ammaattillee jabaateetti fufee jiraachuu kan himan jiraattonni namoota sababa dhukkubaa fi rakkoolee tokkoon hojii milishaaf hin hojjetin afan irratti ammoo reebicha, hidhaa fi darraan humnaa olii raawwachaa kan jiru yoo ta'u sababa kanaanis yeroo ammaa jiraattonni aanichaa guutummaan rakkoo ulfaataa fi yaaddoo hamaa keessa jiraachuun ifoomeera. Murni daba hawaasa nagaa irratti raawwachuun gammachuu isaaniif laatu ergamtoonni Bilxiginnaa aanicha keessatti adda durummaan qonnaan bultoota akka garbaatti dirqamaan hojjechiisifachaa jiran keessaa namni maqaan isaa Tolee Gemmoo jedhamuu fi fakkaatonni isaa biroon maqaan isaanii adda hin baane hedduunis akka jiran gabaasni arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabee ni addeessa. Aanaa Shanan Dhuugootti lukkeeleen Bilxiginnaa wal loluun dhaga'ame.
Jaalfalmataa lammii waan qindeeffate qaba. Godina lixa Harargee aanaa Shanan Dhuugootti waldhabdee gidduu isaaniitti uumameen milishaan bilxiginnaa tokko harka bulchaa Araddaa dha'ee cabsuu maddeen harraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Araddaa Barakaa jedhamee waamamu keessatti milishaan bilxiginnaa Jibriil Abdul jedhamu hojii keessan hin fedhu jedhee mana isaatti galuu hordofeen milishoonni warri kaan wal guuranii adoolessa 23 2026 mana isaa dhaqanii gatii waalqoo keenyaa fidi jechuun waldhabdeen cimaan gidduu isaaniitti uumamuu namoonni itti dhiyeenyaan beekaneeraniiru. Milishaan mana isaatti gale kunis qarshii 20 bakka isinii fiduu hin qabu jechuun milishoota hunda ofirraa ari'ee bulchaa Araddichaa Ahmed Hassan kan jedhamu harka cabsee baduun ifoomeera. Bulchaan gandichaa harki cabe sunis yeroo ammaa kana miidhaa fakkaataa isaan irra ga'ee yaalamaa kan jiruu fi aanicha keessatti ergamtoonni murna bilxiginnaa guyyaa guyyaan waldhabdee gidduu isaaniitti dhalatuun akka sareetti kan wal nyaachaa oolan ta'uu gabaasni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dhaqqabe ni addeessa. Aanaa Sayyoo keessatti ergamtoonni bilxiginnaa daldaltoota saamuu fi mana daldalaa isaanii jalaa cuccufaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Urgufaa Diinaa. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo Gandamiinkoo jedhamu keessatti murni hawaasa nagaa dhorkatanii qaama hooggansa isaanii ol jiru gammachiisuuf ifaajan. Hidhattoonni PP torban kana guutuu sababa gibiraatiin wal qabatee manneen daldalaa hedduu cufaa jiraachuu fi namoonni tokko tokko immoo qarshii 60 hanga 70 kaffalanii mana isaanii bansiifachaa jiraachuu jiraattonni gandichaa ONM feeran. Akka jiraattonni manitti gibirri duraan nama tokkorraa ji'a 3 qarshii 12,000 fuudhamaa ture jijjiiramuun qarshii 60 fi isaa ol namoota irraa guuraa jiraachuu kan himan yoo ta'u sababa waan kaffalan dhabaniif manneen daldalaa hedduun cufamaa jiraachuu jiraattonni dabalataan har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Bifuma beekamu yeroo ammaa kana qaamni aangoo of harkaa qabu biltsiginnaan sababa wal waraansaan diinagdeen harkatti laamshee jiruuf jecha deebisee of ijaaruuf hawaasa duraanuu qaala'insa jireenyaatiin waadamaa jiraataa jiru irratti jaleewwan isaa bobbaasuun saamicha hamaa geggeessaa jiraachuu. Haleellaan shororkeessummaa buufata poolisii kaaba dhiyaa Paakistaan irratti raawwatame hojjettoota nageenyaa dabalatee namoota 15 ajjeese. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa. Kaaba dhiyaa Paakistaan keessatti haleellaa shororkeessummaa buufata poolisii irratti raawwatameen hojjettoota waraanaa 12 poolisoota 2 fi qondaallee kutaa bosonaa duraanii dabalatee namoonni 15 ajjeefamuu ibsi jimaata kaleessaa beenii addeessa. Haleellaan kun kamisa halkan kutaa taankii bulchiinsa Kaayiber Pakitunkiwaa kan Afgaanistaan waliin waldaangessu keessatti kan raawwatame yoo ta'u haleellaan kun kan raawwatame konkolaataa dho'aa fe'ee dallaa naannootti rukutee buufata sakatta'insaa poolisii cabsuuf yaaluun akka ta'e kutaan quunnamtii kutaan miidiyaa fi hariiroo hawaasaa humnoota waraanaa Paakistaan ibsee jira. Haleellaa raawwatan kun fitnaa al-kawarjii kan indiin ispoonsara taate waliin hidhata qabu jedha ibsichi. Jecha Islaamabaadii garee shororkeessummaa ta'irikii Talibaan Paakistaan agarsiisuuf itti fayyadamtuuni. Indiin yeroo darbee imannaa kana aaltee turte irra deebii atattamaan akka hin kennine. Haleellaa kanaan namoonni haleellaa raawwatan 12 ajjeefamaniiru jedha ibsichi. Itti dabaluudhaanis kaarjii indii ispoonsara taate kan biraa naannoo sanatti argamu dhabamsiisuuf hojiin qulqullinaa gaggeeffamaa jira jedheera.